ሊደበድብ ይችላል፣ ሊገልም ይችላል። አሪያ መሆን ስለ መሆን ያስፈልጋል። አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አደገኛ ነው በእኔ እምነት። ኦቱ ዴሲቱ ሲቀበን ዋንቴፊ ወቢውን ጀደኒ ሀሳወታየን ኦሶ ሂዳሚን ዱራ ሀሳዌዳ akka dhaammannaatitti sagalee kana naaf kaayaa naaf waraabaa naaf dabarsaa jechuudhaan miidiyaa kana waliin kaleenni gaafiif deebii godheedha. Akkasuma karaa biraatiin ammoo taa'ee danda'a kaleessuma gargara qabamee har'a mana murtiitti dhiyaatee jira. Akka miidhaan irra hin gahin illee akka nagahan jirullee himameeti jira. Karaa biraatiin ammoo osoo dheessituu si qabne kan jirudha kan itti himame. Meetaatee har'aatii fi akkasuma sagalee dhaammannaa inni yeroo hidhamuudhaaf deemu sa'aatii san keessatti Itoon Fooroom bira kaate akka dhaammannaatitti isaan bira kaate. Kana saga tokko waliin dhageeffanna. Abduu moobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Ministeera nagahaa duraanii taa'ee danda'a. Ammantan ammoo mormaa paartii badhaadhinaa kan gartee biyya keessa taa'ee namni akka isaatitti mootummaa kana qeequ ni jira jedheetiin hin yaadu. Jechuun qeeqni bara akka badiititti ilaalamaa mire fakkeenyaaf yoo dimokiraasiin hin jiraanne jechuudha. Dhugaa uummataa dubbatuun amma bara hedduminaan fakkeenyaaf keessattuu amma hidhaan lammaffaa kanarratti hedduu takka uummataanis jaalatamee sagalee taa'amaafii jira jechuudha. As keessatti dhaammanna sagalee san keessatti illee waan kaase qaba. Duuba kaleessa yeroo lammataatiif yeroo badhaadhinaa gaafa duraa gartee yeroo mootummaa wayyaanee keessa digirii takka fixachuudhaa fi waggaa 16 itti fudhate jedhamee akka seenaatitti himamuu kana nama hundatu beeka. Amman tanas duuba turtii baatii muraasaa booda yeroo bulchiinsa badhaadhinaa keessallee mana hidhaatitti deebi'eeti jechuudha. Gaafa duraa wabiidhaan gadhiifame sababa itti amman tana ammoo gartee wabiin sunillee dhiifame hidha deebi'ee fi akka hidhaallee wabiidhaan gad hin dhiifamnellee har'an tana kan itti himame kan haati manaa dubbattee fi akkasuma kan abukaatoon isaanii jedhame haga tokko mee dhageeffadha. Kaleessa akkaatuma isaan nutti maniin nyaata qabnee fi Meeksikoo deemnee turre egaa achi geenyeen booda yeroodhaaf biirootti dubbisuu fi waan yaamanii jiranii fi argachuu hin dandeessan sa'aa booda deebi'aan hun jedhan. Ayyee. Sa'aatii eeggannee sa'a 8 fi walakkaarra dhaqeen ture. Erga dhaqqabe booda immoo ammas hin jiru waajjira qorannoo seeneera argachuu hin dandeessu naan jedhani ganamas dhufeen deebi'ee waajjira qorannoodhaa seeneera jettanii ammes akkas naan jettanii waan itti jiru iyyuu quban qabnu egaa kaleessa nu biraa fuudhamee deemamee amma fixutti amma sa'aatiin dhumatutti asuma taa'een eeggadhaa jedhee irra deddeebi'ee gaafannaan ala turii naan jedhanii ana alatti gabba'u immoo deebi'ii kootu dhufeera jedhanii dhaqee naan gaafadhu. Mana murtii na dhiyeessanii jedhee maatiin quban qabu ogeessi seeraa abukaatoon isaa quban qabu ogeessa seeraatiin nan mari'adhaa carraa naa kennaadhaa nan falmadhaa jennaan yaa'u carraan kennamu jiru oduu dhiyeessituu si qabnee an jedhuun nafarra jan jedhe. Ahaa oduu dhiyeessuu jechuun maal jechuudha? Mana amala sirreessaa qileenxoo akka bu'e. Yookaan biyyaa ba'uuf ta'a yookaan miliquuf teessoo jijjiirrachuuf waan isaan jechuu barbaadan galleeffatti sa'aatiin inni na dubbises baay'ee gabaabduu ture. Otuu dheessituu si qabanne waan ta'eef wabiyoonni jedhanii jiru jedhee xiqqoo manni murtii kaataan keezii kiyyatti ilaale xiqqoo ishii sirrii miti jedha. Abukaatoodhaan illee carraan itti wal argu naan eeyyamne akkasitti mana amala sirreessaa qileenxootti boruurraa qabee gadaa bu'uu an jedhu muranii jedhee kaamee boruu immoo ganama dhaqnee ilaalla. Amma yeroo isaan dubbistan sanatti mana murtii akka isaan dhiyeessan sanatti himanii maaliin himatan? Otuu dhiyeessuu si qabne yaa'u keezii kaleessa beellama qabnaayyuu hin jenneeree mana murtee waliigalaa dhimma duraan mana murtii olaanaa lidataatitti bilisa jedhamee himanni tokkoffaaf lammaffaan kufaan taane kaleessa immoo itti siin jedhamne isaan akka ka'umsatitti yaa'u waan itti si jedhanii fi dubbii walitti fiduuf yaalan garuu immoo suni akka hin taane dursinee akka manaa qaban himnee ture. Waan itti si jedhameef eeguuf oduu deemuu qabnee waan jedhu sanii tolfatanii mana murtiitti dhiyaatanii jechuudha. Kanaaf amma beellama qabame? Manni murtii irra dhaabbatee sa'aatii odeeffannoon daqiiqaa naa kenname keessatti kanuman irraa odeeffadhe yoomitti akka beellamanii nu bannee jechuudha. Garuu waxabajjii 30 beellama duraanii qaba.
Bari'oo achirra oolee kan jedhu tilmaama. Soole kareeroo manaa qaban mana sakatta'aniiru. Sakatta'aniiru. Ammasin mana akka qaban nutti himtan har'a immoo botaayyaan akkasinitti manitti akka waan osoo baqachaa jiranii akka qabamanitti dhaddachirratti dubbatamee jettan akkasii. Abukaatoon eegasii isaan hin qunnamne erga mana murtii dhiyaatanii as ba'anii. Har'a hin danda'amu akka sagantaa manichaatiin har'a hin danda'amu. Wiixata roobii fi jimaata jedhanii guyyaan abukaatoon itti shakkamaa qunnama. Duratti akkanatti himtanitti akkitti manni murtii dhimma kiyya qabee likkii miti sirrii miti naan jedhan obbo Taayyeen jettan akkasii. Inni duraa abukaatoo wajjin carraa wal arguu hin eeyyamamneef. Kun ija seeraatiin silaa manni murtii waan godhu kana bilisa ta'ee baalaansii ofii eeggatee waan himataanis jedhu waan shakkamaanis jedhurra dhaabbatee too laata jennee eegna kaafun. Gama kaaniin abukaattoon obbo Taayyee obbo Abarraa Nigus to'annoo isaanii dabalatee akkaataan har'a mana murtiitti dhiyaatan sirrii miti jedhu. Kabiraa Abarraa Addisuu abukaatoon Taayyee ka Addis Istaandaardi waliin gaafiif deebii godhe asirratti waa sadii irratti akeeka karamtee adeemsi seeraa kan inni cabe tokkoffaa sa'aatii laaqanaa sa'aatii gartee jaharratti mana murtii kan isaan dhiheessan dhoksaadhaan yeroo sanitti ammoo gartee yeroo itti namni keessummeeffamu yookiin gartee yeroo dhaddachi itti gaggeeffamu miti sa'aatii laaqanaati. Kabiraa dhimmi jabaan akkasii karaan inni ittiin adeemsifamu abukaatoo isaa waliin dhiyaatuu qaba yookiin ammoo gartee abukaatoo manni murtiidhaa isaaf godhe san waliin dhiyaatuu qaba osoo gartee inni abukaatoodhaan waliin argin tasa akkasitti dhiheessuuni seeraa alaa ammallee dabalataan yeroo gartee itti manni isaanii fattashamallee halkan sa'a lamatti akkaataa gartee seeraatitti ganama sa'a 12 irraa haga galgala sa'a 12 jidduu kanatti kan gartee manni tokko kan sakatta'amuu qabu akkasuma gartee qabamiinsi isaallee ka duraatiin waa wal qabatu miti fakkeenyaaf Taayyeen osoo hin hidhamin duratti waa si gaafachuudhaa fi waajjiratti yookiin oofisatti si barbaanna jedhanii waajjira san dhaquu isaa qabatamaaniin beekaa isin mirkaneessuu danda'a kanaafuu gartee qabamiinsi ammaa kuni seeraa alaa kan jedhu dubbatee jira jechuudha abukaatoon isaanii kan gartee kan amma haati manaa isaa BBC waliin dubbatteedha mirgi wabiidha gartee kan duraan eeggame sun amman tana hin ta'u duraan kaa mirgi wabii eeggameefiti ala taa'ee mana isaa taa'eetiif irraa mormaatii kan inni ture amman tana mirgi wabiidhaa siif eeggamuu hin danda'u sababaan isaa osoo dhiyeessaa jirtuu si qabnee kan jedhudha kaleessaa viidiyoo isin maxxanse keessatti Walaabuu Jiloo aktiivist Walaabuu Jiloo kan jedhamu Facebook isaa irratti maxxansee kan inni turee fi akkasuma gartee dhaammannaa sagalee isaa kana keessatti illee kan inni tuqanii jira tole hayyee kan biraa immoo mee waan osoo inni gartee hidhaa hin seeniin dura bifa dhaammannaatiin sagalee inni waraabeetiin kaaheedha sagalee inni gartee waraabeetiin miidiyaa guddicha yeroo har'an tanaa hedduminaan hordofu bira kaateedha. Taayyeen galgala hidhamee isaan ganama sa'a 12tti bari'ee ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama barii naannoo sa'a 12 akkasiidha kan isaan maxxansan sagalee kana as keessatti amma infoormeeshiin akkasii dhufaa jira har'a qabamuu danda'a ka jedhu hunda dubbateeti jira jechuudha as keessatti mee waan Taayyeen jedhe. የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች መካከል አንዱ በፌስቡካቸው ላይ የጻፉት አለ ታየን በቁጥጥር ስር አውለናል እያሉ ነው። በአሁኑ ሰዓት በቁጥጥር ስር ውለህ አይደለም ማናገርህ ግን የት ነው ያለው? በዚህ ጉዳይ ምንድነው ያሰቡት እነዚህ ሰዎች? ይሄ ነገር አያስኬድም ምናልባት አንድ ክላሽ ጉዳይም በዚህ ደረጃ እነሱ የፈለጉትን ሊያሳካልን አይችልም። ይሄኛው መቃቤ ይግባኝ ያለው ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሊቀበልልን አይችልም ብሎ ካሰቡ ሌላ አማራጭ ሊመጡ ይችላሉ። በዚህ ደረጃ መረጃው የለኝም ለጊዜው ግን በአንዳንድ እነሱ ሰዎች እንደዚህ አይነት አዝማሚያ እየታየ ነው። ከዚህ በላይም ሊሆን ይችላል። ከተለያዩ አማጽያን ጋር የተደረጉ ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ነገር በስልኩ ላይ አግኝተናል፣ በኮምፒውተሩ ላይ አግኝተናል ወይ በሰነድ በቤቱ ተገኝቷል የሚባሉ ፕሮፓጋንዳዎች ነገ ሊኖሩ ይችላሉ ካደረጉ ማለት ነው። አንተ በግል የደረሰ መረጃ የለም? ጋዜጤሳን ከአካታ ታቴ ሀገይኒ ገርቴ ሂዳዳ በሄ አካታ አዴምሳ ኢሳ አመ ማና ሙርቲቲ ፊ ሀላ አመ አካታ ኬስ ጅሩ አመ ማልቱ ሲሙዘቴ ዋን ጅሩ ዴሪናን በልኢናን ከንን ጋፈቴ አታ ውቲ ዋን አማቲ ወልቀበቱ ቆፋዳን ኬሳ ከንን ገርቴ ኢስኒ ሂማቲን ጅሩ
fakkeenyaa fi qondaala naannoo Oromiyaa bulchiinsa naannoo Oromiyaatitti qondaalli ol aanaan feesbuuka isaa irratti fakkeenyaa fi Taayyeen Arrantaana to'annoo jala ooleeti jira jechuudhaan kaleessa osoo Taayyeen hin hidhamin dura kana feesbuuka isaa irratti jechuudha kan inni maxxanse akkas jedhamee qartee qondaalli guddaan tokko maxxanseeti ture. Kanaafuu duuba hidhamte moo hidhamne jedhee akkas hin gaafanne kaakunoon hidhamne na waliin dubbataa jirta yeroo ammaan tana. Mee maaltu tahamee akkaataan gaazexeessaan gartee inni itti gaafate warri mootummaa akka gaafa duraa na hidheef akkaataa adeemsa gartee mana murtiitiif yookiin akkaataa wanni amma deemaatiin jiru taateen duraan taame waa'ee kilaashiiti kan jiru waa'ee kilaashii sanii kan mana murtiitti beellama inni ragaa ittisaa jedhameetiin Adaanach faa Dr. Abiyyiin faa kan inni dhiyeeffate kan ragaa ittisaa. Sunillee waan hedduun nun adeemsifnee fi amman tana kompiitara isaa irratti gartee waan akkasii argine broadcastoota waliin hidhannoo qabaa waan akkasii mana isaatitti argine waan akkanattu bilbila isaa irra jira kompiitara isaa irra jira jedhanii wanni san caalu wanni biroollee taamuu danda'a. Inna adeemsi gartee amma argaatiin jiru fakkeenyaaf dursanii waa'ee hidhaadhaa dubbatanii jiran fakkeenyaaf Taayyee Dandaa hidhame jedhee qondaalli guddaan tokko maxxansee sababa inni irra jedhee deebisaa yeroo kennuudha. Yoo wanni amma jedhamu kun gartee amman tana hidhaan kun gartee akka isaa ka'u taate karaa kanaan dhufuu danda'an. Kompiitara isaarraa akkanatti gartee isaa shabbaa yookiin shorar keessaadhaan wal qunnamu humna badii akkasiitiin kan wal qunnamu mana isaatti waan akkana agarree kompiitara isaarratti bilbila isaarratti mana isaatti waan akkana agarree jedhanii karaa saniin dhufuu danda'an. Asirratti duuba gaazexeessaan odeeffannoo hin qabdu ati duraan nama gartee sadarkaa ministeera deetaatti qabee achi keessaa nama hin qabdu amman tana maaltu godhamaa jira maaltu as deemaa jira mee ኢንፎርሜሽን ያቀብሉ አንተ በግል የደረሰ መረጃ የለም መንግስት በእነዚህ አሁን በመታደርጋቸው ፌስቡክ ላይ በመጽፋቸው ጽሁፎች ምክንያት መረጃዎች አሉ ያንን ያው በጥንቃቄ ነው የምትይዘው ለማስፈራራትም ሊሆን ይችላል ያው ፈርተ እንድትሄድ ስትሄድ ደግሞ አሁን የሚሉትን ነገር ለማድረግም አስበው ሊሆን ይችላል ግን መረጃዎች አሉ ዛሬ ማታ ይመጣሉ ትላንትናም የሆነ መረጃ ነበረ ዛሬ ደግሞ ማታ ይመጣሉ ለሊት የሚል መረጃ አለ ይሄ መረጃ አሁን ቅድም ከሚሉት ጋር የሚገናኝ ነው እንግዲህ ቀደም ብሎ ነው የመጣው ይሄ መረጃ የሚፈራ ከሆነ ይሽሽ ሲሸሽ ደግሞ ተከታተሉት እና እዚህ መንገድ ተብሎ ተዘጋጅቶ ሊሆን ይችላል ነው ማለት አትችልም እንዳንድ ምክንያታዊ ሰው በዚህ ደረጃ ግን መረጃ አለ ማለት ነው አንተ ከሀገር ለመውጣት አልሞከርክ ማለት መንግስት ሰላማዊ ታጋዮችን ከቤት እያወጣ እንደሚረሽን ይታወቃል እስካሁን ባሉት ሀላ ረኪሳ አካሲ ሰንከሰት ቢየሰን ከሰት ቀብሳውን ያዳዳ ረሽናማ አጀፈማት ትሮናካታ ገርቴ ፈልማ ምርቀ ዳለናማ ካኑማ ኢትዮጵያ ቱ ገባሳቱ ዋሂ በተ ኡርጌሳ ፋት ካሰይት አቲካናት ኢንፎርሜሽን አንቀብቱ ማሉ ቡኬን በራሪን ቢየከሳ በሁዳፊ ያንማ ቢየከሳ ሂንባይን አከየቹት ጋዜሳን ከነን ጋፈቴ ኢንፎርሜሽን አንንቀባ ኦዴፋኖሌ ቶኮ አንንቀባ አራ ንዱፋን arana hiruudhaaf akka dhufanidha kaleessa ture kalee miti arrammoo ni dhufanidha akkasuma torbaan kana keessa immoo sodaachisaan garaagaraa ture dhiibbaan adda addaa ture gartee akka biyya na baqachiisuudhaaf yookiin biyya akka hin bahuu fi achi keessaan ammoo waan biraa hojjetuudhaaf diraama biraa hojjetuudhaaf warri kun dirree isaan irratti taphatantu jira dirree isaan irratti gartee yoo ati haalli isaanii mijeesteef akkaataa isaan fedhan irratti taphachiisuudha barbaada waan ta'eef nuti immoo karoorri keenya sanii miti dhiibbaa isaan gartee kara biyya alaa akka bahuuf naguruudhaaf taphachisan sanillee nuti hin fudhannee fi jechuun sun hin milkooyne jechuusaati kan biyyarraa baqadhu yeroo san booda immoo osoo dheessuu qabamee san jechuudha kanaafuu akkas godhuudhaaf yaalii garaagaraatti godhame kanaafuu sun hin taane har'a ammoo ni dhufan እስካሁን ባሉት የራሱ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በራሱ አንተ ያልካቸው ነገሮች ሰላማዊ ታጋዮች የታሰሩ አሉ እኔም ታስሬ ነበረ ወንጀል አልሰራሁም ህሊና እስከሚያቅ ጊዜ ድረስ ወንጀለኞችን ሲታገል ነበረ ሌሎች ጓደኞችም ነበሩ ከኔ ጋር የታሰሩ ያው ስንነጋገር ስለ ወንጀል ሳይሆን የተፈራው ወንጀል ሆነው ሐሳባቸውን በነጻነት ማራማዳቸው እንደሆነ አብረን ያየነው ነው ዋናው ጉዳይ ግን እነሱ የሚፈልጉት ሜዳ አለ ያው ከሀገር ስትወጣ ሌቨል ለማድረግ የሚፈልጉት ነገር አለ ደግሞ አንተ ያው ዛሬ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብሎም ትግሎች ነበሩ አንተ ሞዴል ማን ነው የሚለው ታያለ ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ከፈለክ ኮስት አለው ሊያስር ይችላል ሊደበድብ ይችላል ሊገልም ይችላል ዋናው ጉዳይ ግን እንዲ ለመፍቴ የሚል ትውልድ የሚል ማህበረሰብ እንዲፈጠር አሪያ መሆን ስለመሆን ያስፈልጋል አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አደገኛ ነው በኔ እምነት ሌሎቹም በርካታ ሰዎች በዚህ ግንዛቤ ይስማማሉ እቺ ሀገር ኢኮኖሚዋ
ወድቋል። ዜጎች የሚበሉት የላቸው። በዚህ ህዝብ መካከል ሆነ አንተ መብራት ከሆንክ ምናልባትም ደግሞ አሁን ይሄንን አፋናውን በመስጋት ግድያውን በመስጋት ወደ ውጪ የወጡ ወገኖች አሉ። አሁን ያቶ ልደቱን ጉዳይ ትዝ ይልሃል እና በዛ ጨዋታ ሜዳ ደግሞ ከተጫወትክላቸው ምናልባት ስኬቱ ብዙ ላይሆን ስለሚችል ሌሎቹ አሁን ሲያነሳ ሰላማዊ ታጋዮችን የፖለቲካ ምህዳሩ በጣም ሰፊ ነው። ታጣቂዎቹ ሰላም ስለማይፈልጉ ነው እንጂ ወደ ውጪ የሚሸሹት እኔ ነክቼው አይደለም የሚል ያው የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ማሳያም ስለሚሆንለት እዚህ ሆኜ የሚሆነውን ማየት ጥሩ ነው። የኔም እምነት ሰላማዊ ትግል እስከሆነ ጊዜ ድረስ እዚህ ዋጋ እየከፈሉ asirratti gara nama nyaata dhugaa rabbii taayeen ani kaa'uun kiyya gartee qabsoo karaa nagaati kaleessallee gartee hidhameeti ture namoonni biroo gartee kan waliin hidhamne illee jira balleessinee osoo hin tahin haqa uummata keenyaa dubbanneeti namni tokko yeroo gartee karaa nagaatiin qabsaa'u tokkoffaa hidhamuun ajjeefamuun tummamuun hojii isaa ta'uu danda'a kun yeroo gartee jalqaba qabsoo kana seentuyyuu beekteetumaan itti seente ammoo wanni tokkottiin haalli gartee uummanni keenya keessa jiru haala rakkisaadha haala addaa keessa jira haala san keessatti ammoo ati kanatu godhama kanatu narra godhamattee sodaattee jedhattee afaan qabachuu osoo hin tahin dhaloota kana sodaa barsiisuu osoo hin tahin akkamitti akka isaa akka falmatu akkamitti akka gartee falmatuu qabu agarsiisuudha maafiyyuu karaa nagaatiin falmachuudha agartee kanneen nuti itti jiru sara biraatiin dirree gartee isaa irratti taphachuu barbaadantu jira si dhiibanii yeroo ati baate ammoo ofii isaatii gartee dhiyeesseetiin bahee yookiin ammoo gartee dirreen siyaasaa banaadha namni gartee dirree siyaasaa banaa karaa nagaatiin dubbachuu danda'u irratti gartee su dubbachuu danda'u bahee jedhanii keezii kee gadi buusu jechuun fakkeenyaaf warra amma gartee ofii isaaniitti dhiyeessanii biyya akkasiisan jiraata akkas godhan waan jedhamu kana jechuudha kana hambisuudhaa fi kabiraa ammoo dhalootuma kana iyyuu sodaa osoo hin ta'in akkamitti akka falmatu barsiisuu fi dirree siyaasaa isaan taphachuu barbaadu fakkeenyaaf asirratti waa'ee lidatu ayyalaa fa'aadha kan inni kaasee lidatu fakkeenyaaf gaafa as keessaa bahuun bahee achi booda ammoo yeroo inni gara biyyaa deebi'uudha deemu gaafa inni ala jiru ni himatanii amma ammoo yeroo inni gara biyyaa deebi'aa jedhu biyyatti deebi'uu dorgan tapha isa akkaataa isaan taphatanii isaan biyya kiyya keessa taa'ee karaa nagahaatiin falmachuu aarsaanatti dhufu kamuu fudhachuudhaaf qophaa'eeti gartee kan gartee kara godhaatiin jiru. Tokko gartee qabxiin guddaan as keessatti kaase maalinni amma falmattoonnummaanu jedhe fakkeenyaaf warri qawwee hidhataniitiin qabsaa'aatiin jiran mootummaa yeroo garagaraatitti yeroo araara buusaa jennu yeroo nagaa buusaa jennuun dirreen siyaasaa biyya kana keessatti karaa nagaatiin qabsaa'uun danda'amaa kunoo banatu jira ofii isaaniitii bosona seenan yookiin didanii qawwee qabatan malee amma akka kaleessaatii miti karaa nagaatiin falmachuun karaa nagaatiin qabsaa'uun ni danda'ama jedhan sanammoo goonee itti agarsiisu wanni isaan jedhan sun akka soba taate itti agarsiisu wal waraansi biyya san keessatti deemaatiin jiru akka gartee hir'ina karaa mootummaatiin daba karaa mootummaatiin waan karaa nagaa cufamee fi akka isaan bosona seenan kan taasise waan karaa nagaa kun cufame ka jedhu sanillee itti agarsiisuudhaaf dirreen isaan barbaadan sun akka isaanii hin mijannee fi an haga ammaatitti mana kiyya jira kun gartee karoora kiyyallee miti isaan ammoo waan akkana kanaa fi yaalii godhaati turan akka gartee hambaa qadhu sodaachisaan garagaraa haala akkasii sunniin deemaati ture. ሲያነሳ ሰላማዊ ታጋዮችን የፖለቲካ ምህዳሩ በጣም ሰፊ ነው። ታጣቂዎቹ ሰላም ስለማይፈልጉ ነው እንጂ ወደ ውጪ የሚሸሹት እኔ ነክቼው አይደለም የሚል ያው የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ማሳያም ስለሚሆንለት እዚህ ሆኜ የሚሆነውን ማየት ጥሩ ነው። የኔም እምነት ሰላማዊ ትግል እስከሆነ ጊዜ ድረስ እዚህ ዋጋ እየከፈሉ በዚህ ደረጃ ህዝቡም በዚህ ደረጃ ጦርነቱ በዛም በኩል ወደ ጫካ የገባውም የኛ ወንድም ነው መከላከያውም እዛ ደረጃ የሚሄደው የኛ ነው የኛ ልጆች ናቸው እርስ በርስ የሚጨፋጨፉት እነዚህ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያስተናግዱ እነሱን የሚመለከት የለም የሚሞተው በዛም በዚህም ኢትዮጵያ ህዝብ ልጆች ናቸው እነሱን ሊጎዳ የሚችለው እና በጣምም የሚፈሩት ሐሳብ ትግል ነው እሱን ምንም መራራ ቢሆን ምንም ዋጋ ቢያስከፍል በጽናት መቀጠል አስፈላጊ ነው በሚል ነው እንግዲህ ያመንኩት በዚህ ጉዳይ ኮንሰርን ኖሮ እነዚህ ሰዎች መሪ ፌራ ዜጎችን ህዝብን እንዳያደናግር ቀደም ብለህ እናስበህ ይሄን መረጃ አደጋው ጉዳዩ ችግሩ ከመከሰቱ በፊት አማናይኒ ዱማራቲ ዳምባደቱ
kuni kaa dhaammannaan dhumarratti dhaammateera. Duuba kanaafuu amman tanayyuu fakkeenyaa fi qabsaa'ota warra maqawween bosona jiran jechuu isaati. Miti dirreen siyaasaa banaadha. Namni akka barbaadetti gartee karaa nagahaatiin biyya keessa taa'ee waan barbaade dubbatee waan fedhe deeggaree akka barbaade karaa nagahaatiin qabsaa'uu danda'a. Wanni jedhamu san warra gartee hidhate saniin jedhamu san as keessa teennee agarsiisuudhaafi. Fakkeenyaaf yeroo har'aan tanaa biyya keenya keessatti gartee wal waraansaatu deemutti jira. Kan bosona jiru waboo yoo fudhanne fakkeenyaaf akkasuma gartee raayyaan ittisa biyyaas ka gartee gara mootummaadha. Lachuu gartee fakkeenyaaf obboleeyyan keenya namni gara lachiraayyuu wareegamaati jira. Asirra keessatti gartee waan wareegama namaa kanaaf ammoo mootummaan hajaa isaatii miti miidhaa isaatii miti. Ijoolleen tunneen ijoollee teennaa gara hundarraayyuu kan godhamaatiin jiru. Makkalaakayaan raayyaa ittisa biyyaatirraattis akkasuma gartee waboo irraallee gara kaaniin karaa nagahaatiin qabsaa'uun hin dandahama jechaatiin wanti inni sodaatu qawwee caalayyuu yaada faallaa isaa qabsoo karaa nagahaa kana kan inni gartee qawwee caalayyuu sodaatu jechuudhaan haala kanaan dubbata jechuudha. Kan biraa immoo gartee jarri kunniin humni kunniin murni kunniin taatee as keessatti gartee isaan fakkeenyaaf yookiin na hidhanii taatee as keessatti dhufuudhaaf deemu yookiin burjaajii adda addaa kan gartee isaan uumuudhaaf deeman dursatanii waan sagalee kiyya kana waraabdanii uummataan biraan akka nageessan dhaammachaa kana waan gootaniif ammoo hedduutu akka galatoomaa sagalee kiyya qilleensarra naaf oolchaa akka burjaajiin garaagaraa hin uumamne kanaadha wanni taa'ame jechuudhaan bifa dhaammannaatiin dheeraadha qabee sagaleen isaan akkanaan dhaammata jechuudha. Taayyeen osoo hin hidhamin dura karaa kaaniin kaamma qiliinxootti deebi'ee achirraa gartee akka falmatuudhaati mirgi wabii siif eeguun hin dandahamu waan osoo dhiyeessaa jirtu si qabneef kan jedhudha kan haadha manaa isaarraa kan dhageessan jechuudha. Ana bira Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaa naa tura.